وقت جيني قرقرات التامي بري قال نبازنا تا انما كيس ميسا سلامة انجلا جل قوا ياكي نبازنا بالله وما جدوان والله ما دبد ايوه كوا جماعة ياكي نما دفن سلامة تا جوابا والقلجانا مجر السلام عليكم أستاذ والو دبدا كانت ما تجلسستني سن الرب سجراني هاي هيو دبت تنون مامتي ما دبت إن دبتين أبدا كان قرشي أبدا دير أما نباسون دندت السلام عليكم هذا الفقد القصة متى يتنيجت القصة يعني مرة أنت كنت مجمع الناس إيه ليه ما جبني ما تر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذك يا بغنا جهم بلتني ساعتي كنا جيتني لباتو باتني دين إن شاء الله قرقر اللي سدينا قلتني ندر بتني زلتني آية تكتب بيتشكر يا سرابا إن شاء الله ساعتين كي يلي ندانج سايسين وما السلام عليكم أستاذ الو فولونا غدا ريتنا مدو قولونا كده امتا كيس فولونا غدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء تجاري ده بيتشا إن كافتي ما عنده some days shit some days good تجيفة دام بافان رومتين جيرا الدنيا من الكتة أرجع تراجم فيسي أبد الراج ألسي so سنيتي جرا وانتهى أتصاد سر جرا بشننا أنا كيسة تأتي نمز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ جيت وكم معلومات لك أستاذ كينا قالي كمال بقرة مال تادي أنا إذا نتري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليكم شيخ أبسون كيسا نتفوه كنمت شيخ السلام عليكم. سلام ترى لا بقى قرب فلتين تاني وي أنا ما كوني بالله تعالوا كذا ولا زين قالوا السلام عليكم أستاذك يا قالي أنا مالت ربي جران تنكمين تدبدا أستاذ بليز وانت تنجتك كوفنا هما بليز ربي جدا وانت تنبرو بربادا نمباسينا نتيما ها أستاذ والله ما أبغى ترد والله خدا ترد ربنا
Salamataki ya debisu banna 911 isi guama sheikh channarat 911 isi guama salamat Ustaadi natti maali hin qabitu akkatti bitu dhabe dhugaa isuma dhugumaa dubbatachaa jira lanan. Naa deebisa. Akkanitti bitu wallaale beektu leenja sinii kenname akkaataa sanaaf ibsaa jirti. Kamal leenca naasittichi darba mala jiddaan jira. Dubbaddu naasittichi darba. Ana Kamala na fata jaalate jechuun dhugumaa jaalala fata akkasii godha jiranii dhugumaa. Sheikh Kamal. Assalamu alaikum. Dibaan gochaa asirratti bakka yookiin jaltee saba kaatee deemsa laata kan ishee asirra egaa dubbachuu wallahi dubbatu nama akka ta'e إلا بإذنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya वो गतिले नंदर भी नारा बोमाये डामे कल भी नबर ya वो गतिले नंदर bakka wallahi isuma wali as keessa cadhine ukkaamamna gatilee nandarbanya yoo duunes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaza keenya dhugaa jettee obboleettiin goguni rabbuma jalaati kan nun busina. Wallahi isin jaallanna canna kamiyaan laayibii kan bahee dhufe mas ustaaza si barbaade jennaan. Reedii leegalchaa. Wallahi kan nandarbinaa. Waan isin irra ga'e dhaga'een jira dudubbaanii qoradhee ummata irratti dubbachuu dhiisuusi waan isin irra ga'e sana dhaga'ee wallahi baay'een gaddeen baay'een gaddi. Ilmi namaa kana namatti hojjetu. Maaltu waliin? Sheikh assalamu alaikum. Waan uummanni hojjetu jechuudha. Jibriil nama kana dhufe muka kokkee si qabe. Obboleessa kee mee jallisii ati mugee naa dubbatuuti bismillah aleena. Wallahi waan cimaatu hojjetamee jira. Waan cimaa wallahi ummata naa amana nan dhagayan. Summa wallahi. Maal ta'ani mugee maaltu tuqe? Isati. Yeroo biraa dubbanna guyyaadhumaan dubbanna asinitti nagaamini
Ayyi waan isaan eeggale nutti himatanii wallaahi billaa cinqamnee jirra waan itti gale nutti himatanii namni yoo waatti balleessee jiraate irraa qoodamna gaddi isaanis rakkinni isaanis kenna. Quraan Ustaz Abdi Mukhtar Ibrahim Gala Lakima wajib tala kabemo. Oh Ahmad ammallee gadi naqe keessa. Ustaz gadileen hin darbatina rabbumaa jedhaatiiti maalumatu isin eeggale rakkina wanta isin mudate isin irraa qoodamna rakkina keessa mee nutti himaa eentu isin tuqe rabbumaa jedhamee dubbadhaati. Wallaa cinqamnee jirra ustaaz akka malee qalbiin nu dhaabattee jirti mee dubbadhaa rabbumaa jedhaati. Mee gannan darbatina wallaahi yoo rakkannillee isinuma walii as keessa rakkannaa mee gadileen hin darbatina ustaaz. Ustaz meenatti himaa anatu gadi baheen dubbata maaltu isin tuqime namatu waa isiniin jedhe moo maali? Mee mubee galchaa mee waan inni quba qabanatti fakkaata mee isa ol galchaa. Ya Rabbi ya makamanta. Ustaz gannan darbatin ani illee asuma keessa isinuma waliin cinqama wallaahi gadi taa'ee gadi bu'ee cinqamu irra asuma keessan ta'amate gannan darbatin ustaz. Qalbiin fayyaan argataan jirtu akkamitti ta'an Ustaz. السلام عليكم أستاذ. ومامتي صدوق جرة أبشر وأنفدي ومانتاني أكم جتا ما inni quba qabdaati maaltu galee jiraate quba qabdaa? Quban qabu waanuma fedhee ukhatee taanaan duuka jirru beekte onni nani jiru onni irraa quba qabu. Ustaaza waan isin gale nutti hima wallaahi isin faana dhumannaa yoo duunillee wanti fedhellee yoo dhufe isin faana jirraa nutti hima maaltu gale dhukkuba dhoffatanii dawaan argatanii jedhanii nutti hima waan jiru ustaaza hin callisinaa callisuun furmaata miti. Isin faana jirra waa hundaanuu mee dubbadhaa yoo dubbatan furmaannillee dhufa. Mudeen wallahi irratti miti jeebee garuu duubaan wal mari'annellee waan boodarra irratti haasawanii wanni godhamu mala beekte akkanumatti wallahi waan jabaatti nama caddisiisa isaan caddisan keessa gubatanii caddisaa jiran xayyib nu cinqamne qalbiin teena nu cinqamte akkam taana ree xayyib. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرقو قدرهني. هذا قوسنا ما قوس بير ترتير تدبين يا أخي قوسنا كنا مربج يوركون جرات تلي ركوا كنا تجرا برولي وعرفان تادي ركوا جرتو أنت يا فانا ما كون جرتو بدأتي وانجرنا متى تدي سون فرماتا في دوما أكمل جونين جتنا من مونا لما في نوم ما أفنى من وجهين كما مليوان براما نمو يكون الرفاقون تلاقاتي ما أسر بدأ ربي أدين من نسي كموف.
أستاذ ربي ما نمس جالت إنك نكناكا دين اللي كم تشيفتني سنجيبو كم تشيفتني إسمو سنجالتو جينا قلشاني جلولة بيدا بساتي ما جتشو يا أستاذ نمباسنا ربي سرادا أما يا أمتك إننا كمالي ركون سامودتي أجيتا قرأت لهم بالبليس وعند يوكر رجلا بياتا لسين دينيان ركون سان رجلا يجرو ركو يعني جباتوسي أكساودي تجولا غرو ما يشوفيتي وانتن دربين يجرو اتماريا تامي مالك نون اتبو فمي شيري تجتامي قابسي فماني سني قاله وهذا نقطة رجلا أنا رجلا يجرا ألو ربي دين كامني أكثر تلوب مريان ندوبنا أيش أستاذ دستي بناتي أصلينا قلشا شلولنا قلشا إنترا منا قلشا نقلشا وريكوني سنين كو فامي تدي نمانجرا نهون في ملء ما يكسر نقوبا تونو لالو مراتني بدل وتونو لالو جيفين كل شيء تجدهم أبا بدأتو سني قاله الموجراتي بتسين لما بدن ديجرا تاجرو أصلينا قلشا أملا رابو بني أصلينا قلشا شلولنا قلشا همري النسيني ولي ركنا إن الله فما جرى مستعد هذا يوم جتي ميكتو هذا كور رفساولي أباكو قبل كيس ترفساولي سوابي كيسن تكاكن هذا كور باباكو كم تيجي جرا تارو كسينو بنا نقلشا نناسونا ميال كيس هذا بدأ تامي نو يناسونا هذا بدأ جانو لالا خلاص نبوزيناتي ما جتشولا نما ما نو يادا مالي سنجال لنا أصلينا قلشا سينام لا حول ولا قوة إلا بالله ما مسلس ندربته ننفع Sasa sio usata haja online registrate usata بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دبات سنفينه إيجا دركمة إن دبتا قست اللي وني باني قستين قوتو دا hali amma mana kiyya kanatti gastitti nama bannee nama waliin mari'annu mijjaaya miti yeroo naan eeyyamtu an amma gize yeroo dheeraadhaaf dagaafa gara tokkokkii dhufnee gaa isin hunduu ni beeytu waca eegalee wacarraa ni deemnee tapha geeme eegallee nama hedduu wal barree nama hedduu wal agarree nama hedduullee nama wal barsiifne
yaaliin godhaa turre bareeda ture. Namoota gurguddoo namoota waliin kafalaa turan akka shirriyaa akka buyaayaa akka eenyu isiniin jedhare sheekota sana. Ka'umsa tokkummaa jennee kaanee ture. So waa hedduu dalagaa jirru akkuma namni kamuu namni rabbi sodaatu kana ragaa ba'a. Toltu hojjataa turre qeerrootti dabalamnee tapha geemittillee dabalamnee waa hedduu hojjataa turre. Hedduu namni na dhuga oomsu dide yeroo sadii oliif yaaliin gara humnaa na jeequu jawaala narraa fuudhuu hedduu narratti adeemaa turte. Guyyaa dheengaddaa gaafa tapha qabadhurraa gareen qindaa'ee yaalii garagaraa ture. Waan hafe hafaa malee waan itti kaa'eeffadheef waan godhu hedduu kana itti kafalaadheef. Nama asirratti illee hin dubbadhu malee hedduu mana keessallee jireenya hawaasummallee irratti miidhame. Aarsan aniin gara miidiyaa tokkokkii jedhamu kanarratti kafale qoosaa miti. Isiniif qoosa ta'uu malaa hedduu itti miidhame. Amma gara yaalii humnaatiin dadhabanii jennaan ani gidema gaafa ani aaree nama arrabse namnummaan sirriitti natti dhiyaatu. Wanni kun torojjomamee jira. Arabii mootummaan to'annaa jala si galchuu fi naan jedhee natti haasa'ee namni sheekaa namni sirrii natti dhiyaatu. Yoo amma biyya Suudii kanarratti namni birrii nama qabsiisa jechuun waan gurratti daddagamuuf bakka amma manni hidhaa kenna yoo naannoo kamii qabaman ayisa nama fidan. Namni muqaxxaxa tokko qabame eessa dhaqaa ni beeka. Ani haala biyya kanaa hojii online illee waan hojjedhuuf hedduu beeka. Mudiir Alhammed sharxaa bira dhaqeet yaalii akkana nan barreeffamaan iyyadhu naan jedhee achi kaawwadhee ture. Warroonni birriidhaan ka bakka fedhanii respoonsara ta'anii nama nyaachuu baratanii kana quban qabanii mijeeffatanii bakka ani jirutti dhufanii na qabsiisanii. Jarri akka waan waa tokko malee na daddarbite kashabuuti waa walitti nama hidhansan qaamaa tokko malee yaani gaafii tokko malee waan hedduu dalagde. Ani yoo jarri irratti nama qabdu sun mudiira nama geessitu warri nama qabu iyyanne kiyya achi jira. Walitti bu'iinsa akkanaa qabna jechuu waan jiruuf yeroo gabaabduudhaaf waan taa'ame ta'ee waan baay'ee asirratti naasofnu waan irraa haasa'ennu hangama mootummaatiin qulqullaa'ee nagaa gara mana kiyyaatitti deebi'ee akkuma alaa Hussein laayivii san waraabuu eegalee miira keessa guddaa keessa waan jiruuf to'atuu hin dandeenye asirratti yeroo san dubbadhee isinis miira keessa galchee diina kiyya warra na balleessu garee na balleessaa jirtu tanaaf isaan hin gammachiisu. Laayivii sababni seenuu na dirqamsiise immoo gareen natti kaatetu ni jira. Har'allee tokko irra jira. Borus ni jira jechuu haa beektuuf miira gaddaatii fi odoo lapheen kiyya akka tokko na ta'u ni beektan. Namni biyya Arabaa jirtan harka mootummaa namni akka itti onnoo ta'u odoo lapheen kiyya na dhaatu waan san hojjedhee eegan ammoo amma immoo mirqaanaan dhufe miira hin qabu nagaa jira argitanii amaamaa jarii lafa kaa'e jedhanis uffadhee ittiin bareedee ittiin miidhagee isin dura taa'ee alhamdulillah yoo bakka kanatti hin jabaatin bakka kamiin jabaannare diinni keenya asuma keessa koomantii isaa laaluu dandeettanii warri garee saniin hidhata qabu maal akka barreessu qabsoon itti fufti. Gari itti dhaabatamuun beekamu. Mana kiyyatti mariidhaa fi haalli mijaa'oo ammas iddoo biraa waan deemuuf kan haaluma waan kana wal qabatu kafiila bira deemee waraqaa wayii waan fiduu barbaaduuf torbee lama dura sarraafan kiyyaaleen irraa ugguramee jira. Haalli ulfaataa haalli itti jirru. Alaa kulli haal
Obboleeyyan keenya deeggartoonni keenya chaansii wanni isinirra dhaammannu du'aayi qofa. Wanni namni biyya Arabaatitti nama godhu tokko hin jiru. Wanni ani isinirraa eeggadhu tokko du'aayi qofa naa gootanii du'aayi qofaan na cinaa dhaabbattan malee wanni biraan jiru jechuudha. Du'aayin nu deeggartu, du'aayin nu gootu, quba nu qabaattu, sekendii fi daqiiqaa argannetti laayiv ittiin dhufnaa jechuudha. Maaliif hiree jaalanne xiqqoo mallee haalli naa mijaa'ee jennaan wanni gara tokkokkii laayivii dhufuu fi diinni keenya akka hin gammanne ni jira. Shumee isiin gallee akka jedhaniif jechuudha. Kanumaaf mubaarak illee hundi keessan ool warri nu jaalatus kan jibbus galatooma waan itti bariitu waan itti baatu walumaan laala qabsoon itti fufu mirqaanaaf gammachuu wal agarra. Salaamu alaikum.